dhaabbanni investment group Adaamaa walgahii dilee lammaffaa sababeeffachuun daawwannaa piroojektootaa fi gamaagama raawwii hojii taasise. Sagantaa daawwannaa piroojektootaa fi gamaagama raawwii hojii kanarratti keessummoonni sadarkaa naannoo Oromiyaa irraa affeeraman kantiibaa magaalaa Adaamaa Obbo Haayiluu Jaldee dabalatee qaamoleen hooggansaa sadarkaan jiran qooda fudhataniiru. Sagantaan gamaagama karooraa fi raawwii kun daawwannaa piroojektootaan kan jalqabe yoo ta'u, piroojektota daawwataman keessaa inisheetiivii qonna magaalaa kilaastara horsiisa loon aannanii fi piroojeektiin Adaamaa Siitii Mool daawwatamaniiru. Dhaabbata investment group Adaamaa jalatti hammataman Adaamaa Construction Unit, Adaamaa Integrated damee tajaajilaa fi qonnaa gabaasa raawwii hojii isaanii dhiyeeffataniiru. Hojii gaggeessaan dhaabbata investment group Adaamaa Obbo Buzina Girmaa keessummoota saganticha irratti argamaniin aanaa dhufu jechuun haala hundeeffamaa dhaabbata investment group Adaamaa irratti ibsa bal'aa kennan. Hojii guddaa bulchiinsi magaalaa hojjeteen inisheetiivii hojii gurguddootatu hojjetame. Isarraa kaasee inisheetiivoota san ceesisuuf dhaabni kun dhaabni Adaamaa investment group dhaabbatee jira. Egaa ji'a darbee walgahii boordii isa jalqabaa seenaa qabeessa ta'u taasisee kallattii adda addaa kaa'ee ture. Dhaabni seera qabeessummaan akka dhaabatu hojiitti akka galu amma ji'a tokkoon booda maalirra ga'ee maaltu hojjetame an jedhu gabaasa akkuma argitan wantoota hojjetame gabaasni dhaggeeffatame. Egaa dhaabni kun gaafa gabaasni dhiyaatu damee adda addaa yookiin diviizhinii adda addaa of jalatti qaba. Qonnarra hin qaba. Hojii qonnaa irratti hojjetu. Hojii tajaajila qindaa'aa irratti hojjetu hin qaba. Hojii konistirakshinii diviizhinii hin qaba. Gabaasa raawwii hojii konistirakshinii kan dhiyeessan itti aanaa hojii gaggeessaa dhaabbata investment group Adaamaa fi itti gaafatamaa intarpiraayizii ijaarsa Adaamaa Obbo Haayiluu Baalchaa dhaabbatichi umuriin daa'ima ta'us hojiilee umrii isaa waliin genne raawwachaa jiraachuu himan. Investment group Adaamaa erga hundaa'ee gara ji'a tokkoo fi torban lamaatti siqee jira. Egaa boordaan beekamtii argatee jechuudha. Akka sektara mootummaa kamittuu socho'uu danda'u, garuu immoo amala addaa qabu. Amala addaa isaa maalidha? Dinagdee magaalaa kana sochoosuu keessatti gama hundaan, gama ijaarsaatiin, gama qonnaatiin, gama tajaajila qindaa'aatiin tajaajila bulchiinsi magaalaa kennaa jiru daran akka dabalu gochuu keessatti ergama guddaan itti kennamee jira. Karaa hundaan jechuudha. Kun amala addaa dhaabbatichaati. Hojii hojjetuunis immoo bu'a qabeessa ta'ee dorgomaa ta'ee dhaabbata argamuu qabudha. Sektara biraarraa amalli addana godhu kana. Kana malees immoo dhaabbata gam lamaan fayyadamummaa uummataas kan mirkaneessu. Hojjetees immoo bu'aa buusee galii dhaabbatichaa kan dabalu, akkasumas galii magaalaa dabaluu keessatti gahee guddaa kan taphatu fi gara fuulduraaf danda'ee dhaabbata dorgomaa ta'uu akka qabu kaayyoo fi galma waliigalaati. Kun sektara mootummaa akka waliigalaatti magaalaa Adaamaa qabu keessa adda isa godha. Sagantaa gamaagama karooraa fi raawwii hojii dhaabbata investment group Adaamaa irratti qooda kan fudhatan keessummoonni sadarkaa naannoo irraa affeeraman yaadota galtee ta'an gumaachaniiru. Kanaanis sagantaan inisheetiivii qonna magaalaan Adaamaan sochii gaarii keessa jirti. Ijaarsaan wal qabatee iddoo ija ta'an irratti gamoo abbaa darbii hedduu ijaaruun amaleeffatamuu qaba. Dhiyeessii nyaata looniitti jabaachuu qabdu. Karoora bara 2017 gamanumaan qophaa'uu qabduu fi kan biroo kaasuun yaada galtee kennan. Jima bareedaa hojjettanii kan eegne ol hojjettanii baay'ee galatooma. Karoora hiyyeessitan illee baay'ee bareedaadha. Waanuma xixinnoo tokko na jechuu barbaada. Spiidii amma moomentemii amma jalqabeen enerjii amma jalqabeen otoo laaffatiin itti deemamuu qaba agreessiivili. Baay'ee bareeda amma spiidii amma itti deemtan baay'ee bareedaadha. Yeroo structurein approved ta'e humni namaa dabalaa dhufu sadarkaa sanaan fooyya'aa deema. Jalqaba akkaataan itti seerota jiranitti maxxanuuf yookaan seera eeguuf deemtani jajjabeessaa jabaachuu qaba waan jiru qaba. Adherence to law and the existing legal framework yaaluun keessan bareeda. Registration tax registration wal qabatee tin numberii wal qabatee waan gootan kana
jabaadha jechuu barbaada. Saganticha irratti kallattii kan kennan kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldeem yaadonni kaan baay'een kan nu fayyadanidha. Adeemsa hanga ammaa deemneen mul'anni gaariin jira. Daawwannaa har'aa kanaan bakka geenya akka bartan bu'aa qabeessummaa inisheetiivotaa ilaaluu dhaabbata dorgomaa fi bu'aa qabeessa ta'e uumuuf deemamu keessatti hirmaannaa keessan dabaluuf yaadame sagantaa qophaa'edha jedhan. Har'aan isin barbaanne xiqqoo gara hojii qabatamaatti galuuf waan yaadamaa jiruuf boordiin seeyingii yoo kenne malee nun ta'u waan jedhu waan mari'annee fi lammaffaa istaatasii irra jalqaba kana cimsuuf yaada baay'ee waan barbaannuuf jechuudha hunda keessan irraa. Kanaafi kanarraa kaanee yoo yaannu yaada gaarii isin irraa arganne jechuudha. Yaadonni deebii itti kenninu kana gooneeraa kun akkanatti jennu hin jiru. Yaadonni kaan baay'een warri seera kanas baasan asuma keessa waan jiraniif deebii argatanii jiru. Moolii sadarkaa addunyaatti beekamaa ta'e ijaaramee xumuramu, horsiisa loon aannaniitti cimu, waltajjii ji'atti aanuutti dhaabbatichi humna namaa guuttachuu fi hojii fooyyeen wal arguun hojiilee keenya hundaa xumuruu qabnaan kallattii kennan. Akka kallattiitti gaa ji'a kana boordii waan irraa eeguu qaba jechuudha. Tokko waan amma kaaftan hundinuu xumuramee xumura waxabajjiitti maashinii lamaan oomishee boordiin kun eebbisiisuu qaba jechuudha. Tokko lammaffaa moolii xumuramee moolii standaardi biyya kana hin jirre Finfinnee miloo ayoonu yoo dandeenye doktoroonni Dubaay erginee guyyaa lamaan tokko laalanii moolii biyya kana hin jirre moolichi waan ta'uu danda'uuf diizaayinni gaariidha. Baay'een diizaayinii lafaan ga'uu irratti rakkan laalanii waxabajjii 30tti moolii kanas standaardii olaanaan boordiin kun eebbisuu qaba. Dhimmoonni biroos immoo jiru aannan sa'a 800 hanga waxabajjii 30 asitti galchanii boordiin kun eebbisuu qaba hin jedhu jechuudha kallattiin irraa.